dhaame yaa Waaqayyo biyyee waan. Hello. Ani jechuudha abdii namummaadha akkasii wajjin guddatu. Nama hedduutu isa bira. Akkamitti akkasii jira? Abdii koo na caalatti dhiyaatu jira. Karichi yeroo darbarratti seegaa jira. Dhufeera si bira jira. Abdii yaadeen firoo. Abdii jetti isa boqonnaa keenya irratti teenyaa sun Maarrii garas nyaate. Maal si ilaallatu? maaf nan ilaallatu atorii bitii barnaamu. Beekee sammuu obboleessa kiyyaati garuu. Maa jechuu barbaadu wal baru. Wal barruu naan jette? Ani fuula kee kana tasuma asirratti argee hin beeku bara. Maalni fuula akkatti jijjiiramu? Moo rakkootu jira? Obboleessa akka keen qaba jechuun rakkoo baakuu dhalachuu naa wayyaa. Obboleessa kee kaaduun dura odoo waasaa dubbatte gaarii natti fakkaata. Obboleessa kee ta'uu koo warra na bartaa? Ani beekidha bare. Rakkoo kee dubbachuu hin dandeessu? Obboleessi gaafa rakkoof gahama koo namantaan obboleessa. Ani beekin eenyu akkan ta'e beekta. Gaafa naarsis ormas yoo ta'e maal akkan godhu beekta. Sii galee rakkoo kee odoo natti mattee naa obsu. Ana beeki eenyuma nama beektu beeka. Sii galee. Erga dhiirummaa akkasii qabatte maafan ba'aaf gala dabareen. Eenyutu baasee si gachaa jiru? Obsaadha. Obsa? Ee. Obsaan isa kana. Obsa isa naannoo keenyatti kan beektu. Ture. Ana beekii hin beeku. Akka ormatti roorrisu nama biraatti illee anattis illee roorrisuu barbaada. Obboleessa kiyya immoo eenyumtiyyuu ija hamaan laaluu hin danda'u. Si galee ka ija keettaa kunaaf iti. Masa deemta? Yartuun gaafa nama tuffattu nyaara namarraa haddii jedha. Ana beeki immoo nama beekutu beeka. Si galee kai. Tole. Harkan taane buute. Obsa. Yeroo baay'ee si obse. Baay'een galu. Reefu keessa seetu. Dhiiran beektu. Obsaas yoo ta'e eenyumas yoo ta'e naannoo kanarratti nu daraaruu hin danda'u. Abdii! Kana fuudhuunis nama tursa.
mana wajjin hin jirtan miti. Akkasumatti abdii waan hin baay'ee jaalladhuufidha. Firoo baay'ee toleera garuu Garuu maali? abdii faanatti taphadhee baay'ee natti tola. Ana wajjin hin jirtan miti. Abdii suma beeknu sanadha miti maal sana yaadattee akkasii roonda sana. Firoo akkamitti akkasnaan jettaa namoonni baay'ee jaalladhu akka ta'e beektamte. Yoo jaalattees garuu ati waan balleessite hin qabdu miti. Eeyyee qaba. Kanaafuu balleessa hin qabdu erga ta'eeti nuyi rakkoo jiran irratti fiduu dandeenya jechuudha. Kanaaf nu araarsita jechuudha. Jechuun Abdii faanatti wanta abdiin gochuu danda'u nu hin goonu. goota garuu Kanaafuu abdii waan hin abdii jaalachuu dandeessa garuu abdii an wanta hin godhu wanta baay'ee beekuu hin danda'u. Firoo abdii dhabarra. Hojii waan hundaaf of tasgabbeessa. Abdii waan ati irraa hin jaalanne hedduu arguu dandeessa. Kan ammoo nama namni wajjin hin jiru. Abdii waan hin jaalladhu jibbu guyyaa tokko arginu firoo akkamitti adhamanuu danda'a? Amma siif galuu dhiisuu danda'a. Firoo Garuu guyyaa keessa si dhufuu danda'a. akkamitti hammeenya abdii si guutuu danda'e? Dhiirri durbaaf jettee dhiira loltuu durbadha mataa isheetti. Gadheen akka kanaa. Kanaaf ana beekii ta'uu kiyyaatti hin hubattanii yaada. Kanaan booda. Wanta biraa odeessu araaramuu barbaadda. Araaramuun kee gaariidha garuu dhiisi. Akkamitti akkasnaan jettaa? Baay'een jaalladha. Yoo guyyaa biraan jiraachuu danda'a. Olii dhugaa jiru tokko sitti immoo yaadime abdii biyyoota muraasa itti wal barteef. Ani garuu biyya dammummaadhaaf fuulduu jettan. Baay'ee nama gadee qabu. Baay'ee nama manaa gadee qabu. Abdii ta'u Naannoo dhiisuu dandeessa garuu abdiin nama maatii isaa dhiisee obboleessaa wajjin kireessisuu akka hin jiraatan. Yeroo firii fudhanii jiraachuu isaan sanitti dubartii baay'ee si jaalatu tokko qabatu. kana kan Sitti fakkaachuu danda'a. Garuu inni ergaa fi sabattee taasisa. Abdiin garuu isaan bira si baay'ee dabarsina. maalicha hartaa firu? Naannoo dhiisuu dandeessa. Sana booda abdiin dubartii sanarraa mucaa godhata. Firoo naa galaan jiru. Firoo Gara maatii isaa beeksisan mucaa sana maatii isaa godhatan. abdiin kan Baasii ajaa'ibu maatiin mucayyoo sanaa amma bakka waan tokko jirtutti yaada. Mucayyoo sun garuu darbuudhaan jirti. firoo naa galaan jiru waan taasa artu. Mucaan abdii garuu amma waggaa lama waggaa sadii ta'uu danda'a. Inni garuu amma dhufee sin fayyadamu. Abdii kanan godha. Nama nuti si dandeessaa ni garuu danda'a. Dhugaan ibsatti ni barbaachisa. Kanaafuu baay'ee nama nuti si dandeessa. Akka naannoo abdii keessatti si fakkaachuu dandeessa. Garuu dhugaa jiru ibsuu ni dandeessa. Kanaafuu gosa akkasuma waan barbaachuu danda'a. Firoo lafti dukkanaa dubbis baay'ee kanaaf iyyuu galuu qaba. Akkamitti namni abdii hin danda'a? Kanarra maal gochuun danda'a? Namni harka galfachuudhaaf garuu waan danda'u gochuu qaba. Waan dabuun barbaadu argachuudhaaf wanta hin barbaanne ta'uu qabda waan ta'eef waliin ta'uu qabda.
Kanaan booda eenyu akkan ta'e bartee dhabde. Nu taasisaa Odoon as jiru obboleessa kiyyatti achuufan dhufuu barbaadda. boru reessa fidu. Amma maalan jedhaga maal jedheen ta'a? Maaloo yaa Waaqa. Dhaluma koof jedhee silkittii madiddee kana maaloo yaa Waaqa. Keessattan barbaadaa? Eenyu akka taate tasuma baruu dandeenya. Si galee. Ani maqaan koo Beekiidha. Beekii eenyuutu yommuu beeku. Obboleessa isaa miti nama ganda koorra jiru iyyuu eenyumatti akka roorsitan hin barbaadu. Beekii bartee obboleessa Abdiiti. Sitti tole. Kanaan booda Abdii eenyu akka ta'e si galee. Maal ta'ee laata dhalli kun? Ganama gaafa manaa ba'es fiigaa ba'e. Amma maal jedheen daaduun itoo dhiyee? Tarii immoo nama wajjin illee maal gochuun ishee duwwannoo kanas hin qabu amala akkasii jiru. Eenyu akkan ta'e nan beektu. Ana Beekii. Eenyu siin jedhe maqaa koo? Eenyu siin jedhe maqaa koo? Ana Beekiidha. Obboleessa koo Abdii dararuu hin dandeessu. Si galee? Dhiigni kee akka ba'u kan godhe eenyudhaas mataa kee. Isa kiyya eenyu takkee hamaan laamti. Daqiiqa tokko farguun du'uu naaf oolu. Rafte. Afaan kee qabe. Waa tokko irraa nasee akkanatti bareeffamtu hin barbaadu. Si galee? Du'ee waliin harkatti hin barbaadu. Afaan kee qabe. Abdii. Takka olaa seenii. Doobbiin iyyuu baala fakkaattee nama guddi. Ana Beekiin hin botu. Bakka hin jiru bicha argee kootti naaf. Eenyu akka ta'es baruu qabdu. Obboleessa kooti fedhee dhugaadhaaf yoo mutu. Inni dhugaan ooftu. Afaan kee. Daqiiqa tokko akka dubbatu. Si galeera. Maaloo yaa Waaqa natti deewwaan. Bas. Hello dhala koo. Mucaan keessa nama jira. Hojiitti qabameetu.
maal ta'e hojii nan hin beekne hojii isaatii kanaa maal hojjeta? Isayyuu immoo sagaleen kan taa'u. Dhagaa immoo bilbilli namaa silkii taa'in nan taa'an hin beekan. Dhukkubsadee naannoo dhoosan ilaalu. Hojii ture. Saayitii kan hojii isaa ba'e. Maal takkaamtuuta bishaan keessa seentee si bonaas Beekii wanta itti dhiyeemu. du'e jedhama. Gaafa namatti irraa olee haasa'an akkaniin seene. Kana godhamu tun deemu. Obboleessummaa koo kaaddee bare. Daboora akka keetiin arginu. Naqi bishaan. Ol jedhe. Naqi jamaa naqi. Naqi. Maaloo yaa waan. Dhalaan tokkitti abbaa malee guddinne kan hamaatti dabarsee na jalaa hin kennu. Adaraa yaa waan. Qabii buusi. Waan dabarsee hamaatti na jalaa hin kennu yaa waan.